Angkan jam amma nagarrame kan video ni gicha jira war Dubai. Batalay Oromon Dubai jechuudha. Kinaafuu sargii keessan jibaan sargii keessan roobi sargii keessan kabsii sargii keessan migiduree sargii keessan guyyaa kan hunda sarguma keessan ji'aanet guyyaa sarguma keessan eebba kitaabaa eebba suuqii eebba kafanaa eebba suuqii eebba mataa muraa mataa maxxirashee muraa kudhan jiru sarguma bultu sobbooftaa sarguma bultu burwachaan sarguma sobbiftu wajjin algarran bultammoo gara halkan bultammoo abbaa giddii santu darzanaan teekiniin isii kennee kaawwattee maaliif hin deemu daawwa tokko kan sargii godhatee dahe keessa ajubaa keessa doktor Naafi jedhama. Alhamdulillah rabbeeraa ulfaatu galata waaqayyo hamtuun isa baay'ee doktor Naafi immoo doktor Naafi namicha kun qolchuu gurgura wanna hundaa wanna hedduu wanna maatti qolchuu mataa gurgura garam dachaa maaliif hin deenye wal fuudhuu keessan malee dhalchuu keessan hin agarre wal fuudhuu keessan malee ulfaa'uu keessan hin agarru wal fuudhuu keessan malee ilmoo keessan hin agarru kan isin hin jiru qabeenyu warti dabalattanii nyaachuuf wal fuutu moo nu galle nu addaan nu baasaa nu himaa jechuu barbaadan dhugaa bakka humna keenya ol ta'e bara mana Itoophiyaa galee ulfaa'ee deebi'e ilmoon namaa yoo wal fuute hin ulfoofti hindiሁ በቃ በሁሉም ብሔር ላውራው እንደውም አማራ በኩል የምታገቡት ሰዎች ለምንድን ነው የማትወልዱት? ሰርግ ነው ታገባላችሁ አትወልዱም? ሰርግ ነው ታገባላችሁ አትወልድም? ليش እንዴ ولا ملي الچا والفوت ملي بدنا والفوتني ما چتاوني فلغلا انا ما سرغو تسنت منمني ايسي الچو والفوتني دا بدنا والفوتني غرغر لفتني سوال كن جوسين كتلا تاتي ارغنان دباتي اكم جرو في جريني هندمتو سيفات namni tokko jireenya keessanitti gaafa dhufu oo musliima ta'e wallahi billahi jedha yoo kiristaana ta'e dhugaa waaqayyoo dhugaa kiristoosii jedheet waaqaaf lafaaf dachee tanan kakatee sitti dhufu garuu namni sitti dhufu sun immoo waa lama qabatee akka sitti dhufu tasuu mallee hin dagatinati takkeenya keessummaan tokko gaafa isinitti dhufe keessummaan sun qophaa'ee isinitti dhufa nama kanas akkasitti fudhaa tokkoffaa irratti namni gaafa sitti dhufu jireenya kee keessatti bultii gaariin ijaarradhaa jireenya gaariin godhadhaa darajaa gaarii rangaa karra gaarii cufadhee banadhaa naamas birattis waaqayyo birattis gammadee jiraadhaa tulluu ta'ee mul'adha jedhee sitti dhufa tokko kana lammaffaa irratti immoo kanati kalee kophaa kee tattaafattu kan kalee bu'aa bayii hedduu nan guduufadha yookiin nan ol kaawwadha jettee kaattu sanii gara laafinnatii kee yookiin immoo hojii kee argee si balleessuudha dhufa isa kana keessa mircaan kee ta'uu qaba jechuudha nama silaa si balleessuudha dhufe san immoo akkamitti fudhatta beektaa odoo gobozii taate yookiin shamara beektuu taate immoo jechuudha nama sanii qamadii tole keessa hin girdaan hin dhabamu silaa akka nama sanii hin girdaadatti fudhattee bira dabartaayyuu jechuudha akkasuma immoo batalayyee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warri musliimotaa kun keessattuu shamarra isaanii wal miidhanii warri kiristaanaa kun wal miidhan jettan malee keenya keessas kan afaan damma dibatanii keessi isaanii summii guutame miliyoonaan jiran akkuma musliima keessa badaan jiru kiristaana keessallee badaan jira dhugaa jirtu sinitti maaliif hin dubbannee hin dhageenye immoo yoo jettanii gaafii kasinitti ta'u inni miidhame suni keenya kan miidhu sirriitti jira inni miidhame sun gadi bahee hin dubbatu kana rakkinni keenya jechuudha achumatti yaa waaqayyo yaa rabbi situ beeka jedhanii callisanis namni nama miidhe immoo dursa ofumaa miidhama maal jedhe haceen miidhanii deemurra miidhamaniitu irraa deemu wayyaa jedhe kanaaf ammas taanan gadi baatanii gaafa borfaalii gaddaa godhattan kana kasi injaalatu nama miliyoonaan jira dhugaa rabbi kasi jibbu immoo nama san keessaa nama muraasa akkuma harka keenya bitaa kanaaf mirga kanatti fudhaa amma harki bitaa kanaaf mirgi qixxee ifaa jira addaani jireenyi dhalli namaatis akkasi kasi jaalatu akkuma jiru kasi jibbullee jira kasilaa kasi jibbu sanatti akka ancufaatitti tuftee bira dabartee inaaffaadhaan guddattee bira darbuu qabdaash
Kanaaf of eeggannoo taasisa. Ijoolleen keenya meeqa keessantu lubbuun darbe. Mucayyoo kun asitti ji'a 8 guuttee mucayyoo Arsii kan dhiyeenya kana reeffi ishii gale sababuma dhiiratiin akkan dhageetti jechuudha. Meeqa keessantu gola madaamititti madaamii sababeeffanna malee sababa nu jaalatanii yookiin kana sirriidha. Maaliif jennaan atiin kun safuun cabsin. Akkasuma immoo waan borumaatii kee salphisu raawwatin malee abbaa sitti dhufe sanii eenyu gadi daangaa kee kabachiisi. Dhugaa Rabbi yoo akka ayyuu jechuudha. Kanaaf immoo itti deddeebii gorsi nama san. Kanarraa kana keenya immoo dhalaa keenya shi miidiyaa irratti qabsooftee gandaan gada walitti naqxee shuu jettu. Kun osoo naannoo midullee baatee sagalee taatu maa kana ta'e illee jettu itoo garuu ajandaan biyya keessaa ka'ee isheedha kan kunoo dullaa maxaragaa maadaamiin tole maxaragaa sana qabattee nu warra abbaa kaleedha. Maayikiin gadi tarkaa lafa qabi shawaa jedhi. Maayikiin gadi tarkaa lafa qabiti wallagga jedhi. Maayikiin gadi tarkaa lafa qabiti warra komando Arsii jedhi. Maayikiin gadi tarkaa lafa qabiti warra Jimmaa jedhi. Warra abbaa kaleedha. Haadha qabsoo miidiyaa irratti qabsoos arrabaan qabsooft iddoo kan dhaabbattetti naa dhokkostee maal lafa qabee abbaa harka lafa qabee sagadee maayikiin geedha maal godhee fooqii gamoo kan walirraa naa ijaaree digirri isa kan heebbifamee badhaafamee harka lafa qabee maayikiin geedha. Bara na karamta dhugaa ani kan dhalaa keenya kan akka dhalaa keenyaatti na kolfisiise ayina mashin akkana makkana godhachaa dhuftu kana maal ta'u hojjeta yaa rabbi dhiitu manni sana binaayaa. Maayikiingin harkaan lafa qabii maayikiingi gochuun akka maazarii fa'itti shaashii keessa shatti godhaa dhadhaati. Asi gadee isa harmi si mul'ate hudduun gara tokkotti simatee jetta dhaabaati gadiiti akka ani dubartiin maayikiingi kan hin jedhuun dubartiin baalamaa beektu kan jedhu mana keessa dhaabatte shunkurtii shak kote bira disi qorat kote qolalatte mana shurgufatte arata maxaraga shimala biyya beektan gadeetti xarqatti mana shi orkeeffatte daa'ima shi sassaabbatte basoala yoo shunkurtii nyaata shunkurtii shi harbatte qaaraa shi dhaabbatte baaroo shi dhaabbatte shagginni shi dhaabbatte gadi jette guduunfatte abbaa manaa kafa noora abbaa manaa ke harka lafa qabdee maayikiin geette akka maayikiin geedhaati lafa qabattani miti maayikiin abbaa manaa keette jiruu kiyya maayikiin geette harka lafa qabatte ishee akkasii taniin jala deemee leecatti kenna isin ma jala deemtaniiti warra akkana godhate itoo gandaa tajanna fa'aate kan kun akkuma kanniisaa gootaraa kiyyaa bahe xol singona ayene kana malee maaltu na gube ara dubartiin gootummaa ishee mana keessatti beekamti dhirsaa jalatti beekamti maatii keessatti beekamti jiruu aan beekamti sassaabbattee guduunfattee kaawwattee beekamti kun ani baranuma ol babbadee gadi babbadee anumtumtu kumtu social media reeb dhufee na hargeen na garramtan ta'e duruma akkamatti maraattan ta'e rabbiin kun haa beeku itoo ajandaa biraatii immoo qaata fudhatanii katan innaa du'aa mazmura gadhiisti innaa du'a maa baatee sagalee biyyaataatillee itoo ammoo waa'ee biyyaata waa'ee gandummaa ekelee akkana ta'e ekeleen akkana ta'e itoo tani katanii soomaashi fudhattee wal gaggargashiti gadi garagala namas gadi gargashitanii namarratti dhiittachitani haadha hangoo haadha qabsoofte egaa eessatti qabsoofte nuti hangoo sinni kenne moora dhalaa kana ani kana gara dhalaa kanaatti na gubiyyuu wayyoo ana kiyya beeta maayikiin gaditti gaditti dhasa kee biratti maayikiin gaditti harata fudhatu mana keetti shukku ani dhugaa dubartimti dhugaa mana keessa na dhabate qorub jetu natti tolti kana dullaa fudhattee asi hudduun gar tokkotti gama jira asin harmi gar tokkoon shaggara xuqurmaa jaja jaabbate nu qulla sobee koyaa sobee qojetti gas baate haadha sobee haadha qabsoonitti foofamu itti immoo akka waan nu kaaste dhaqee dhukaas na agarsiisibe simmi nama gubni dhugaa kana malee xiqqeessitas baate Hindi. Ando kamu gala mana kesanit. Yo sarlanu talu barbaadan kota kana mat seranu tala. Bale putti. Rabbana min ani duga wa kamu garramam. Oh, ene kone tufe. Maayikiin isin immoo warri jalaa
horii dheeraas bakka isin gubdaan warabbi jala deemtaniiti. Meekin geedhi. Itti cabsi bareedduu ko maalitti cabsanii iddoo kamitti itti cabsite maal qabatee itti cabsite dhalaadha mee bara akka dubartii akka dhalaa taate wallaaltanii dhalaadha bar itti cabsi jala teessanii ambasaa leencatti kennitan bar leenci kee ol badee gadaa badu dubartii manaan beekamti gara manaatti eeggadha safuu keessan cablaaqota baddu.